Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya. Egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa 6ffaa paartii 6ffaa waa'ee leensotaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Kanaafuu isinis chaanaalii kanaaf keessummaa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadha. Akkasumas anaanillee na jajjabeessaa jecha amma kallattumaan gara qabiyyee keenyatti kan seenu ta'a jechuudha. Sana dura PDF barattoonni baay'ee na gaafataa waan turtaniif PDF viidiyoo kana yoo barbaaddan description jalatti Telegram chaanaalii PDF itti argattan isiniif hin ka'a. Telegramichas join godhaa kan keessanii jechuudha. Amma haa jalqabnu. Okay, lenses leensota kan jennuun maal akka ta'an ilaallaa jechuudha kutaa irra keessatti. A lens is a curved transparent material such as glass or plastic that is smooth and regularly shaped so that when light strikes it, the light refracts in predictable and useful way. Egaa lens kan jennuun meeshaa dabarsoo ifaa ta'e transparent dabarsoo ifaa kan ta'e kanneen akka gilaasiiwwan yookiin immoo fuulleewwan ta'uu danda'u, pilaastikoota garaagaraa haayilaandii kan jennuun ta'uu danda'u jechuudha fakkeenyaaf. Egaa dirri kun maalidha jechuudha? Smooth kan ta'anidha jechuudha. Smooth kan ta'anii sheepiiwwan regulaarii ta'e kan qabanidha. Kanaafuu yommuu ifni isaan rukute ifni isaan keessatti maal ta'a jechuudha? Akkuma yeroo darbee ilaalle dabee darba jechuudha. Fakkeenyaaf ifni qilleensa keessaa dhufee gilaasii yoo rukute yookiin immoo pilaastika yoo rukute ni darba, garuu kallattuma dhufeen darba osoo hin ta'in dabee darba jechuudha. Dabee darbuu kana keessatti immoo mala yeroo hundaa dhaabbataa ta'een predictable jechuun dhaabbataa yookiin beekamaa kan ta'e akkasuma mala faayidaa qabeessa ta'e control gochuu kan dandeenyu jechuudha. Faayidaa garaagaraatiif itti oolchuu dandeenyuun ifa kan dabarsan leensota jennaanii jechuudha. Ifa dabsanii akkaataa nuti itti fayyadamuu dandeenyu akkasuma yeroo hunda akkaataa dhaabbataa ta'een ifa dabsanii kan dabarsan meeshaalee akkanaatiin leensota jennaanii jechuudha. They are used in telescopes, binoculars, microscope, and even eyeglasses to correct vision defects like myopia or hypermetropia. Egaa leensonni kun teleskoopota garaagaraa keessatti binoculars kan jennu leensota har'a ilaaluudha jechuudha. Convex lensii fi concave lensii keessatti akkasuma microscoopota keessatti eyeglasswwan garaagaraa keessatti rakkoowwan ijaa qaroo fagoo fi qaroo dhiyoo kan jennu sirreessuudhaaf illee itti fayyadamnu yookiin immoo faayidaa hedduu kan qabanidha jechuudha. A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. Egaa meeshaan dabarsoo ifaa ta'e kuni kan sarfeesii gama tokkoon yookiin immoo gama lachuunuu spherical ta'e yookiin immoo qaama isfiirii yookiin immoo qaama geengoo ta'e tokkorraa uumame maal jedhama jechuudha? Leensii jedhama jechuudha. Leensii jedhama jechuudha. Keessoon isaa maalidha? Dabarsoodha yookiin pilaastika jenneerraa tiraansparentii dabarsoo malee dabarsoo ifaa jechuudha. Yookiin immoo gilaasiidha. Gilaasonni kunniin fiixee isaan irratti yoo xiqqaate qaama geengoo fakkaatu yookiin immoo qaama isfiirii fakkaatuun tokkoon baawundi ta'u yookiin immoo marfamanii argamu jechuudha. Yeroo kana maaltu uumameera jenna jechuudha? Leens kan jennuun suni ni uumamu yookiin immoo leensii jedhamu jechuudha. This means that a lens is bound by at least one spherical surface. Egaa leensiin yeroo hunda leensii kan jennuun leensii termii leensii jedhu yookiin immoo leensii jedhu sammuu keessanitti yommuu dhufu yoo xiqqaate qaama geengawaa yookiin immoo qaama kutaa geengoo ta'e tokkoon kan marfamedha jechuudha. Garri tokko diriiraallee ta'uu danda'a. Garuu yoo xiqqaate garri tokko isfiirikaalii ta'uu qaba yookiin immoo kan isfiiriirraa yookiin geengoorraa uumame ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kutaa irraa keessatti bal'inaan kan ilaallu leensiiwwan lama jechuudha. Leensiiwwan gosoota hedduu jiru. Gara fuulduraatti bal'inaan ni ilaaltu jechuudha. Waa'ee optiksii sirriitti yoo ilaaltan. So inni jalqaba convex lensidha jechuudha. Convex lens kan jennu kun gidduun isaa kun gilaasii haa ta'u, pilaastika haa ta'u dabarsoodha. Gidduu irratti maalidha jechuudha? Furdaadha yookiin immoo dhiitaadha jechuudha. Ticker kan jennuun sanadha jechuudha. Gidduu irratti fiixeewwan lamaan irratti immoo maal ta'a jechuudha? It is a thinner in aphataa jechuudha. Kun amma convex lensidhaafi jechuudha. Amma gaa kun amma gamalachiinuu maaliin marfamee argama jechuudha convex lensiin? qaama isfirii lamaa kun qaamota isfirii lamaati jechuudha. Isfiriin tokko isa biluutiin ka'e kana isfirii lammaffaan isa
reediitiin ka'e kana jechuudha. Isa kana soo fudhattan akkasuma kun immoo concave lens kan jennuunidha jechuudha. Kunis qaama isfiirii lamaan alarraan marfameera. Inni kunis akkasuma jechuudha. So yoo xiqqaate tokko qabaachuu qaba jechuudha leensii ta'uudhaaf. A lens may have two spherical surfaces bulging outwards. Egaa leensiin akkuma amma ilaalle isaan darban irrattu lama ilaalle qaama isfiirawaa yookiin immoo qaama geengawaa gara alaatti dhiita'u lama irraa ijaaramuu danda'a jechuudha. Such lens is called double convex lens. Egaa leensiin qaama geengawaa gara gidduutti dhiita'aa ta'e yookiin immoo furdaa ta'e irraa uumamu yookiin qaamota isfiirikaala lama irraa uumamu kuni kan gidduutti dhiita'aa ta'e kuni maal jennaan jechuudha? Double convex lens jennaan jechuudha. Yookiin immoo simply convex lens jennaan jechuudha. Convex lens jennaan jechuudha. Gidduutti kan maal ta'u jennere? Gidduutti kan dhiita'u jechuudha. Fakkeenyaaf leensii gosa kanaati jechuudha. Amma kuni leensii osoo ta'eeti gidduun isaa maalidha jechuudha? Dhiitaadha. Kanaafuu leensiin kuni qaamota isfiirawaa sila akka ilaalle lamarraa ijaaramuu isaa ilaallerra jechuudha. Isfiirii akkamiif akkamiitiif? Isfiirota lamaan kanarraa jechuudha. Isfiiriin jalqabaa isa biluutiin ka'e kana, isfiiriin lammaffaa isa maaliin ka'e kana? Isa diimatiin ka'e kana jechuudha. So leensii gosa kanaatiin kan isfiirota lama irraa ijaaramee fiixeewwan lamaan irratti haphatee gidduu irratti furdatu kuni convex lens jennaanii jechuudha. Leensii baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Kutaa kana keessatti waa'ee isaa bal'inaan kan ilaalu ta'a jechuudha. It is thicker at the middle as compared to the edges. Akkuma nama dubbadde gidduu irratti maalidha jechuudha. Isinis akkuma ilaalaa jirtan it is thicker yommuu fiixeewwan lamaan wal madaalchistan jechuudha. Great. Convex lens converges light rays. Egaa leensiiwwan convex jennuun kunniin yookiin immoo leensii goobaa fi golbaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma daawwitii egaa leensiin goobaa kan jennuun kuni it converges light rays. Inni kun immoo egaa daawwitii goobaa yeroo darbe yommuu ilaallu light raysii diverge godhu ilaallee turre jechuudha. Garuu convex lensiin faallaa convex mirroriiti jechuudha. Convex lensiin maal godha jechuudha? Xiyyoota ifaa iddoo tokkotti walitti qaba jechuudha. Xiyyoota ifaa iddoo tokkotti maal godha jechuudha? Walitti qaba yookiin immoo walitti sassaaba jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e maqaan isaanillee maal jedhama jechuudha? Converging lenses yookiin immoo leensiiwwan sassaabduu jedhamu jechuudha. Leensonni goobaan leensiiwwan sassaabduu yookiin immoo converging lenses jennaan jechuudha. Kanaaf sababni kana jenneef fakkeenyaaf qaama fagoorra jiru tokkoof sararoonni paralaalii ta'an dhufanii leensii goobaa bifa kanaan yoo rukutan dhufaniit focal point irratti yookiin immoo focus irratti iddoo tokkotti walitti sassaabamu yookiin immoo iddoo tokkotti walitti qabamu jechuudha. Sababuma kanaaf maal jenneen jechuudha? Converging lenses yookiin immoo leensiiwwan sassaabduu jenneeni. Maaliif sassaabduu jenneeni? Erga xiyyoonni ifaa paralaalii ta'anii paralaalii maaliif jechuudha? Sarara kana daawwitii keessatti ni beektu. Principal axisiidhaaf sararoonni paralaalii ta'anii dhufanii leensii kana rukutan yommuu dabanii darban yoo iddoo tokkotti sassaabamoo ta'e leensiin sun convexidha. Leensii goobaa yookiin immoo converging lenses leensii sassaabduu jettanii qabachuu dandeessu jechuudha. I hope it is clear. Similarly, a double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inwards. Double concave lens kan jennuun immoo qaama isfiirawaa gara keessatti curve ta'een yookiin immoo gara keessatti marfataa ta'een yookiin keessatti kan dhommooquun kan uumamudha jechuudha. Keessatti kan dhommooquun kan uumamedha jechuudha. Gama lachiinuu karvii gara keessatti dhommooqu. Kan convex lensii gara alaatti dhiitaa jenneera. Inni kun immoo gara keessatti maal ta'a? Dhommooqaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf inni kun leensii concave keenya yoo ta'e yoo ilaaltan kun amma isfiiriiwwan lamarraa uumameera jechuudha. Gara kana isfiiriin tokko jira, gara kanas isfiiriin tokko jira jechuudha. Garuu gidduuratti maal ta'a jechuudha? Baay'ee haphataa ta'a jechuudha. It is thinner at the middle. Yes, and also thicker at the edges. Edgeewwan irratti immoo furdaa ta'a jechuudha. Isfiiriiwwan lama irraa akka ijaarame dagachuu hin qabdani jechuudha. So isfiirota kana fakkeenyaaf gara kanaan geengoon kun geengoo osoo hin ta'in kubbaa jennu isfiiriin kun osoo jiraate muramee ba'ee jechuudha gidduu sana maaltu concave lensiin kun jechuudha. So gama kana isfiiriin kun jira, gama kana jira, gidduuratti naphatti
fiixeewwan lamaan irratti baay'ee kan tiikarte yookiin immoo kan furdatu kun maal jennaani? Concave lens jennaan yookiin immoo double concave lens jennaani jechuudha. It is thicker at the edges than at the middle. Furdinni isaa yookiin immoo yabbinni isaa eessa irratti jechuudha? Fiixeewwan lamaan irratti. Gidduu irratti maal ta'a jechuudha? Ni qal'ata yookiin ni yabbata jechuudha. Such lenses diverge light rays. Leensiin golbaan kun immoo xiyya ifaa maal godha jechuudha? Ni bittinneessa jechuudha. Inni silaa convex lensiin maal godha jenne? Converge godha iddoo tokkotti sassaabaa jenne. Erga dabee darbeen booda jechuudha. Xiyyi ifaa leensii golbaa keessatti erga dabee darbeen booda immoo maal ta'a? Ni bittinnaa jechuudha. Kunoo gargar fagaata jechuudha. Fakkeenyaaf nuyi xiyyoota paralaalii ta'anii principal axis-dhaaf dhufaniif yoo fudhanne xiyyoonni kun dhufanii erga leensii golbaa rukutaniin booda bifa kanaan adda faffagaatu babal'atu jechuudha. Kanaafuu xiyyoonni kun daayivarjii ta'uun isaanii yookiin immoo babal'achuun isaanii kun leensiin golbaan xiyyoota ifaa kan bittinneessu ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Kanumarraa kaanitti maqaa isaa maal jennaani jechuudha? Bittinneessituu jennaani jechuudha. Leensii bittinneessituu jechuu ni dandeenya jechuudha. Leensiiwwan kanaan leensii bittinneessituu such lenses are also called diverging lens. Leensiiwwan gosa kanaatiin diverging lenses yookiin immoo leensii bittinneessituu jennaani jechuudha. Kanaafuu faallaa waliiti jechuudha. Miirarii wajjin wal bira qabdan yoo ilaaltan Daawitiin goobaan ifa bittinneessituudha jenne. Goobaan ifa bittinneessituudha jenne. Golbaan immoo ifa sassaabduudha jenne. Leensii biroo dhuftan immoo leensii goobaan ifa maal gootuudha? Sassaabduudha. Leensii golbaan immoo ifa bittinneessituudha jechuudha. Great. A lens, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surfaces. Leensii goobaas haa ta'u, leensii golbaas haa ta'u, lamaan isaaniiyyuu qaama geengawaa lama qabu jechuudha. Qaama geengawaa lama irraa kan ijaaramanidha jechuudha fiixeewwan isaanii. Each of these surfaces forms a part of a sphere. Egaa sarfeesiiwwan lamaanuu yookiin dirri lamaanuu maalirraa uumamu jechuudha? Isfiiriirraa yookiin immoo qaama isfiiriirraa kan kutamanii baanidha jechuudha. Fakkeenyaaf ilaalaa convex lensii keessatti yoo ilaaltan isfiiriiwwan lama maal goona jechuudha? Bifa kanaan ijaarra jechuudha. Bifa kanaan ijaarre ishee gidduutti uumamtu kana kunne yookiin murre yoo baasne convex lensii keenya arganna jechuudha. The same is true for concave lens. Concave lens keessatti immoo isfiiriiwwan lama bifa kanaan walitti siqsine keenya then gidduu isaanii transparent materialidhaan guunna jechuudha. Fakkeenyaaf gilaasiidhaan guunna. Erga guunneen booda ishee gidduu kana ishee adiidhaan mul'attu kana kunne yommuu baasnu maal arganna jechuudha? Concave lensii keenya arganna jechuudha. Okay, let's see some important terms of lenses. Egaa waa'ee leensii yommuu ilaaltan akkuma Daawitii keessatti waa'ee Daawitii yommuu ilaallu termoota yookiin immoo jechoota ijoo nu ilaalla jira jechuudha. So as keessatti termoota isin beekuu qabdan yookiin immoo even sammuutti qabachuu kan qabdan termoonni muraasni jiru jechuudha. Kan Daawitii wajjinuu baay'ee walirraa hin fagaatanii ni ilaalla jechuudha. The first one is center of curvature. A lens has two spherical surfaces and these surfaces form a part of a sphere. Siruma waan dubbannedha jechuudha. Leensi kan jennuun kutaa kana keessatti nuyi leensota lama laallaa concave fi convex ilaalla waan ta'eef lamaan isaaniiyyuu dirri isaanii maalirraa uumame jechuudha? Qaama isfiiriirraa kan uumamedha jechuudha. The center of these spheres is known as the center of curvature, denoted by uppercase C. Egaa seentariin yookiin immoo handhuurri isfiirota kanaa maal jennaan jechuudha? Center of curvature jennaan jechuudha. Center of curvature jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf isfiiriin jalqabaa kun kan biluu ta'e kun handhuurri isaa iddoo kana yoo ta'e C1 jenneen jechuudha. Center of curvature of sphere 1 dha jechuudha. C2 kan jenneen leensii goobaadhaaf center of curvature of sphere 2 dha jechuudha. Leensii golbaa bira soo dhuftan inni kun center of curvature of sphere 1, center of curvature of sphere 2 dha jechuudha. Handhuuruma isaaniiti jechuudha. Center of curvature kan jennu kan Daawitiitiin maalidha jechuudha? Waluma fakkaataa jechuudha. Since there are two centers of curvature, you may represent them as C1 and C2. Egaa center of curvature leensiin lamaanuu goobaanis golbaanis lama lama qabu waan ta'eef C1 and C2 jettanii bakka buufachuu yookiin immoo represent gochuu akka dandeessanidha jechuudha. Kun bifuma kanaan even isa kan golbaa kana C3 and C4 jechuu dandeessu jechuudha. Iddoo tokkotti fayyadamtu yoo ta'e bifa kanaan isoo keessan is perfect. The second one is radius of curvature. The radius of the sphere of which the lens surface is
a part is known as the radius of curvature of that surface. Egaa raadiyeesiin tuqaa yookiin immoo center of curvature irraa isfiiriin qabu suni simply radius of curvature jennaan jechuudha. So geengoon kun osoo akkanatti guutuu ta'ee jiraate raadiyeesiin geengoo gara hundatti maalidha jechuudha wal fakkaatadha. So leengiziin iddoo kanaa qabee amma iddoo kanatti jiru kun maal jennaan jechuudha arriidhaan bakka buusuu dandeenya radius of curvature jechuu ni dandeenya jechuudha. The third one is principal axis. The principal axis is an imaginary line passing through the center of curvature and the pole of the lens. Egaa principal axis kan jennuun sarara yaadaati jechuudha. Sarara yaada sababni jenneef leensiiwwan kana cabsinee sarara kana keessa sararuu hin dandeenyu jechuudha. Yaadaan keenya waan ta'eef jechuudha. So sararri yaada center of curvature isfiiriiwwan lamaanii fi poolii leensotaa wal qunnamsiisu kuni principal axis jedhama jechuudha. The first one is optical center that is denoted by uppercase O. Egaa optical center kan jennuunidha jechuudha. The point on the principal axis at the center of the lens is called the optical center. Egaa tuqaan sarara haadhoorra ta'ee sarara haadhoo kanaaf seentarii ta'e sararri haadhoon centers of curvature isfiiriiwwan lamaanii wal qunnamsiisaa jenneerra. Tuqaan immoo principal axis kanaaf seentarii ta'e yookiin immoo iddoo walqixatti gara bitaattis gara mirgaattis hambisu kun optical center jedhama jechuudha. Exactly maal gidduutti argama jechuudha? Gidduu leensii keenyatti argama jechuudha. Keezii lamaanitu leensii goobaatiifis leensii golbaatiifis ootiin bakka buusna tuqaa kana taati jechuudha. Maaltu optical centering jechuudha. Light rays passing through the optical center are not deviated. Egaa xiyyoonni ifaa optical centerii keessa darban hin dabanii jechuudha. Exactly akkuma dhufanitti sararuma dhufan qabatanii deemu jechuudha. Fakkeenya fa'aa ilaallu. Leensii goobaa keessatti xiyyi ifaa tokko bifa kanaan dhufee optical centerii bifa kanaan rukuti osuma hin dabiin sararuma irra dhufa irra qabatee gara fuulduraatti darbaa jechuudha. Osuma hin dabiin darbaa jechuudha. Leensii golbaatiifis akkasuma jechuudha. Sararri kun dhufee optical centerii rukutee osoo hin dabiin ammas darbee jechuudha. So sararri kun sarara ijoodha. Iddoon kun iddoo ijoodha jechuudha. So sararri dhufee optical centerii kana yookiin immoo handhuura optikaalaa kana rukutu osoo hin dabiin kallattumaan kan darbu ta'a jechuudha. The fifth one is aperture. Egaa aperture kan jennuun immoo kan sila dubbanni sanaa walitti dhufaa jechuudha. So the effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called it is aperture. Egaa diametriin waliigalaa qaama alaa yookiin immoo dirra alaa leensii spherical yookiin immoo leensii gomboobaa kuni maal jedhama jechuudha? Aperture jedhama yookiin immoo diametrii iddoo dheeraa kanaati jechuudha. Tuqaa kanaa ka'ee amma tuqaa kanaatti kan argamu kana maal jennaan jechuudha? Aperture jennaan jechuudha. Inni kun aperture kan jedhamudha jechuudha. So hammam ifa hammamii yeroo tokkotti fudhachuu akka danda'u leensiin keenya kan nu murteessu aperturii leensii sanaati jechuudha. Keeziiwwan lamaanuu keessatti jechuudha. The sixth one is focus. Xiyya fuulleffannaati jechuudha. Focus is point onto which collimated light parallel to the axis is focused. Egaa focus kan jennuun yookiin immoo tuqaa fuulleffannaa kan jennuun sararoonni waltarree ta'anii maaliif principal axisiidhaaf jechuudha. Principal axisii ilaallee jirra. Sararoonni principal axisiidhaaf waltarree ta'anii dhufan kun iddoo isaan yoo leensii goophaa ta'e iddoo isaan itti wal ga'an fookasii leensii goophaa ta'a. Yoo immoo leensii golbaa ta'e erga paralaalii ta'anii dhufanii leensii rukutaniin booda daayivarjii ta'u jechuudha. Daayivarjii yommuu ta'an iddoo irraa kan fakkaatan kun yaadaan jechuudha. Yaadaan duuban sararoota kana duubatti extend yoo goone kanas duubatti dheeressine. Fakkeenyaaf isa kanas bifa kanaan dhaqee akkana dabee yommuu duubatti extend kun asirraa waan ka'e fakkaata jechuudha. Inni kunis bifa kanaan dhaqee garanatti daba yommuu duubatti dheeressinu iddoo kanaa waan ka'e fakkaata. Kanaafuu tuqaan kun
tuqaa fuulleffannaa leensii golbaa ta'a jechuudha. That is where the image forms. Egaa fookasiiwwan kunniin keezii kamiif sararoonni waltarree principal axis ta'anii dhufanii leensota kana yoo rukutan iddoo kanatti jechuudha imeejiin kan uumamu jechuudha. The seventh one is focal length. Dheerina fookaalii jechuu ni dandeenya jechuudha. The focal length is the distance between the optical center and the focal point or focus of the lens. Egaa focal length kan jennuun fageenya handhuura optikaalaa fi handhuura optikaalaa jechuun ishee kam jennerra ishee kana jenna jechuudha. Ishee kana jechuudha. Fi fookaalii yookiin immoo fookasii leensota F kan jenneen sana jechuudha. So fageenyi tuqaa kanaa qabee hamma tuqaa kanaatti jiru focal length jennaan jechuudha. Leensii golbaatiif. Leensii golbaatiifis akkasuma jechuudha. Fookaaliin iddoo kana yoo ta'e, optical centeriin iddoo kana yoo ta'e, fageenyi gidduu isaanii lamaan jiru kunoo maal ta'a jechuudha? F yookiin immoo focal length jennaan jechuudha. It determines the lens's magnification and its ability to converge or diverge light. Egaa focal length kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Hamma imeejii guddisuu danda'u leensotaallee kan murteessu focal length isaati jechuudha. Akkasuma dandeettii xiyya sassaabuu akkasumas immoo xiyya ifaa bittinneessuu leensii tokkollee kan murteessu focal length yookiin immoo dheerina fookaalii leensii tokkooti jechuudha. Egaa termoota kana sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. In order to look for the phenomenon that happens when parallel rays of light are incident on a lens, we can do paper burning using sunlight and convex lens. Egaa taatee yommuu xiyyoonni faa paralaalii ta'anii dhufanii leensii tokko rukutan uumamuu danda'u keezii silaa keessatti kanaasofne sana eksperimentii xiqqaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Convex lensii qabaachuu qabna yookiin immoo magnifying lensii yoo qabaattan yookiin magnifying glass yoo qabaattan ni ta'a. Akkasuma aduun jiraachuu qaba jechuudha. So nuyi aduu fi convex lensii tokko fayyadamnee waraqaa gubuudhaan eksperimentii tokko hojjenna jechuudha. If you put a paper through the refracted light rays of the thin by convex lens, paper begins to burn producing smoke. Egaa xiyyoota ifa aduu leensii gobaa keessa dabarsitanii waraqaatti yoo qabdan iddoo tuqaa focal point yookiin immoo tuqaa fookasii leensii sanaa irratti yoo qabdan exactly waraqaan suni salphumatti gubata jechuudha. Egaa isa kana yaalii namni hundi hojjechuu danda'udha ofii keessaniif mana barnootaa keessan gaafadhaatiin leensiin gobaan yoo jiraate yookiin immoo iddoo kamittuu magnifying glass yoo argattan kan namoonni barreeffama garaagaraa itti guddisuudhaaf itti fayyadaman jechuudha. Ofii keessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. So ifni aduu jiraachuu qaba jechuudha. Aduun baay'ee ho'aa ta'uu qaba. Sanaan booda exactly waraqaan suni ni gubata jechuudha. Mee akkamitti akka gubatu haa ilaallu. It may even catch fire after a while. Egaa even cimina leensii keessanii akkasumas akkaataa effectiveness yookiin immoo sirrummaa yaalii keessanii irratti hundaa'e ibiddillee qabachuu danda'a yookiin immoo ibidda qabsiisuu dandeessu jechuudha salphumatti. Egaa fiilmiiwwan garaagaraa keessatti kana arguu dandeessu jechuudha yeroo tokko so suni dhugaadha jechuudha ofii keessanii gochuu dandeessu. Mee amma nuyi akkamitti ta'uu akka danda'u ofii keenya ilaallee haa deebinu. Egaa amma akkuma ilaaltan ifa aduu keessatti leensii kana bifa kanaan erga qabneen booda hamma tuqaatti hamma galtutti sochoosuu qabna jechuudha leensii keenya. Maaliif focal pointiin iddoo kamitti uumama jenneera iddoo tuqaatti jechuudha. Iddoo sanatti humna guddaa aduu kana hunda ishee walitti sassaabeet humni guddaan kun waraqaa salphumatti akka gubatu taasisa jechuudha bifuma ammaan ilaalaa jirtan kanaani. So waraqaan keenya amma maal ta'eera jechuudha akkuma argitan gubatee jira jechuudha. So why does this happen? Maaliif uumame kun jettanii yaaddu? Egaa deebisaa duras dubbanneerra ammas immoo ofii keessaniif propose gochuu dandeessu jechuudha. The light from the sun constitutes parallel rays of light. Egaa akkaataa imeejii leensii gobaatiin uumamu ni ilaalla kanatti aansine. So baay'ee leensii kanarraa fagaatee jira waan ta'eef xiyyoonni ifaa leensii kana rukutan hundi isaanuu paralaalii ta'anii dhufu walii isaaniitti paralaalii ta'anii akkasumas immoo aaksisii leensii keenya principal aaksisii leensii gobaa keenyaatiif illee paralaalii ta'anii dhufu jechuudha. Kanaafuu sararoonni kunniin hundi isaanii dhufanii maalirratti wal ga'u jechuudha fookasii leensii gobaa kanarratti iddoo kanarratti wal ga'u jechuudha. Kanaafuu waraqaa keenya iddoo tuqaa kanaaf illee yemmuu keenyu sana jechuudha waraqaan gubachuu kan danda'u jechuudha. Iddoo sanatti rayoonni kun hundi isaanii maal ta'u jechuudha converge ta'u jechuudha. Iddoo sanatti wal ga'anii waan turaniif
yoo nu xiqqeessine ifa yookiin immoo mallattoo aduu sana hamma mallattoo tuqaatti hamma geessutti yoo deemtan dhumarratti waraqaan keessan aaruu akkasumas gubatee ni urata ibiddallee qabatuu danda'a jechuudha. Yaalii baay'ee namatti toludha jechuudha. Kanaafuu isa kanaaf fiiziksiin uumama naannoo keessan jiru uumama isin bira jiru hubachuuf sirnaan itti fayyadamuudha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Carraasaa argattan barattoonni hunduu ofii keessan yoo shaakaltan baay'ee gaariidha. Garuu leensii ol qabdanii ifa leensii keessan darbee dhufu ija keessan irra yoo bu'e ija keessan completely miidhuu danda'a jechuudha. Of eeggannoo guddaa godhaa. Akkasumas harka keessan irratti illee osoo yaalii gochuu baattanii hin gorfamu jechuudha. Maaliif exactly yoo bal'ate malee exactly tuqaan suni qaama keessan harka keessan isin gubuu dandeessu waan ta'eef of eeggannoo gochuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. This kept the paper to burn. Egaa isa kanadha jechuudha. Waraqaa akka gubatu kan taasise sababoota armaan olitti dubbanne kana jechuudha. The rays of light parallel to the principal axis that incidents a convex lens after refraction from the lens are converging to a point on the principal axis at principal focus of the convex lens. Egaa sararoonni leensiidhaaf yookiin immoo principal axis leensiitiif wal tarree ta'anii dhufan erga dabanii darbaniin booda tuqaa principal maal jenne kanarratti wal gahu jechuudha. Kan maaliti kuni kan leensii goobaa jechuudha. Kan leensii goobaa erga refract ta'anii booda tuqaa kanarratti converge ta'u yookiin immoo wal gahu walitti sassaabamu. The rays of light parallel to the principal axis that incident is a concave lens after refraction from the lens are appearing to diverge from a point on the principal axis at principal focus of the concave lens. Egaa leensii golbaatiif immoo xiyyoonni principal axis-dhaaf yookiin immoo sarara haadhoodhaaf wal tarree ta'anii dhufanii leensii golbaa rukutan kuni erga rukutaniin booda diverge akka ta'an yookiin akka bittinna'an sila ilaalleerra jechuudha. Erga bittinnaa'anii booda yoo sararoota kana duubatti yaadan dheeressine hundi isaanii iddoo irraa ka'an kan fakkaatu kuni focal point concave lens ta'a jechuudha. If you pass parallel rays from the opposite surface of the lens, you get to another principal focus on the opposite side. Egaa yoo sararoota waltarree sarfeesii tokkorraa gara sarfeesii biraatti dabarsitan principal focusii maal gootu jechuudha ka biraa argachuu dandeessu jechuudha. So sila gara xiyyoota ifaa garamiin fudhachaa turre jechuudha. Kan seenan gara bitaatiin fudhachaa turre jechuudha. So gara bitaatiin yoo fudhattan fookaaliin tokko gara mirgaatiin argattu jechuudha. Yoo immoo xiyya biraa gara mirgaatiin leensii kanatti fiddan gara biraatiin maal argattu jechuudha focal point biraa argattu jechuudha. Letter F is usually used to represent principal focus. Egaa F kun yeroo baay'ee principal focus bakka buusuudhaaf akka fayyadamnu ilaalleerra jechuudha. However, a lens has two principal foci. Egaa leensiin tokko focusii principalaa yookiin immoo tuqaa fuulleffannaa lama qaba jechuudha. Egaa tuqaawwan fuulleffannaa yookiin immoo xiyyeeffannaa lama qaba jechuudha. Leensiin kamiyyuu leensiin goobatis golbaatis lamaan isaanii qaba jechuudha. They are represented by F1 and F2. Egaa tuqaawwan fookasii kana lamaan isaanii F1 fi F2 jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf fookasii isa gara kana jiruun F1 yoo jenne isa gara kana jiruun immoo F2 jennaanii jechuudha. So isa kanaafis isa kanaan F yoo jenne isa kanaan immoo F2 jennaanii jechuudha. Isa akka bakka buuftanitti hundaa jechuudha. Inni rakkoon qabu wal jala jijjiirras garuu kam akka fayyadamtan adda baafachuu qabdu jechuudha. Okay, the other is image formation in lenses using ray diagrams. Egaa diagraamii xiyyoota ifaa fayyadamnee akkamitti leensota keessatti fakkaattiin akka uumamu ilaallaa jechuudha. Egaa ray diagram kan jennu kun baay'ee murteessaa akka ta'e waa'ee daawwitoota siimuu barannu sirriitti ilaalleerra jechuudha. Ray diagram is a representation of the possible paths light can take to get from one place to another. Egaa diagram kan jennu xiyyi ifaa daandii inni irra deemuu danda'u sararaan yemmuu bakka buusnu yookiin immoo xiyyaan kan agarsiisnudha jechuudha. So sararoonni kun sararoota yaadaati. Egaa diyaagiraamiin kun yaadaan kaasnaa. So diyaagiraamiin kun sarara yookiin immoo kallattii ifni irra yaa'u yookiin immoo irra sochii taasisu yemmuu balaqqeessa'u ta'uu danda'a, yemmuu dabee darbu ta'uu danda'a. Kan bakka buusnu ray diyaagiraamiidhaan akka ta'e sirriitti beekna jechuudha. For drawing ray diagrams in lenses alike of spherical mirrors, you consider any two of the following rays. Spherical leensii keessattis akkuma daawwitoota gomboobaa yoo xiqqaate xiyyoota lama ilaaltu jechuudha. Xiyyoota armaan gaditti waa'ee isaanii ilaallu kana eessa keessa akka darban yoo beektan salphaatti
Imeejiin kamiyyuu iddoo barbaadetti isiniif haa kennamu salphaatti ofii keessanii draw gochuu qabdu jechuudha. Ishee kana sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu imeejiin akkasitti akkanatti uumame jettanii sammuutti qabachuurra ofii keessanii xiyyoota sana draw gootanii imeejiin kiyya eessatti uumama kan jedhu ofii keessanii beekuu yookiin immoo argachuu danda'uu qabdu jechuudha. The first one is a ray of light from the object parallel to the principal axis. Inni jalqabaa kun objectii haa ta'u fakkeenyaaf principal axis sararri parallelii ta'ee dhufee leensii goophaa rukutu fakkeenyaaf maal akka ta'u ilaalla jechuudha. So it passes through the principal focus on the other side of the lens. Kanaafuu egaa maal ta'a jechuudha yemmuu leensii goophaa keessa darbu yemmuu dabee darbu kallattumaan fookasii keessa darba jechuudha. Leensii maaliitiif? Leensii goophaatiif jechuudha. Leensii golbaatiif immoo waltarree ta'ee yoo dhaqe eenyuuf principal axis-dhaaf kun objectiin keenya kunooti jechuudha. Wantoon keenya ol daba yemmuu dabu duubatti extend goona iddoo inni irraa ka'e kan fakkaatu suni maal ta'a jechuudha? Focal pointii ta'a jechuudha. In case of a concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. Egaa concave lens keessatti iddoo xiyyi kun irraa ka'e xiyyi dabee darbe kun yoo duubatti extend goone tuqaan waan irraa ka'e fakkaatu kun principal axis irratti focusii leensii golbaa ta'a jechuudha. Fuuluma tokko keessatti on the same side of lens, the same side xiyyichi asumarraan dhufee focal pointiinis asumarra ta'a jechuudha. Kan kanaa garuu maal ta'a jechuudha? Xiyyi parallelii ta'ee dhufee as ga'e kun focal pointii kam keessa darba? Gara faallaa yookiin faallaa xiyyi kun gara keessaa dhufee irraa kan darbu ta'a jechuudha. The second one is a ray of light passing through a principal focus. Xiyyi immoo dhufee principal focus yookiin immoo focusii leensii keessa darbu maal akka ta'u ilaalla jechuudha. Keezii convex lensii keessatti convex lensiidhaaf the line will emerge parallel to the principal axis. Egaa convex lensiidhaaf erga sararri dhufee maal keessa darbu jennee wantoota irraa ka'ee fookasii keessa kan darbu kuni erga dhufee leensii rukuteen booda principal axis-dhaaf waltarree ta'a jechuudha. Leensii goophaatiif. Leensii golbaatiif immoo a ray of light appearing to meet at the principal focus of concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. Leensii golbaadhaaf immoo xiyya garamitti deemu? Xiyya dhufee gara fookasii gara faallaatti deemu jechuudha. Gara faallaa kamitti jechuudha? Fookasii gara faallaatti kan deemu. Kana ilaaltan amma asirraa ka'etti fookasii gara faallaa kanatti xiyyi dhufaa jiru kuni osoo asumaan gadi dheeressinee maal ta'a jechuudha? Iddoo kana ga'a jechuudha. Garuu inni osoo asin gahin maal ta'a? Xiyyi kun osoo asin gahin parallelii principal axis ta'etti darba jechuudha. So xiyyi parallelii uumu kuni iddoon inni osoo dabuu baate waan ka'u fakkaatu kuni fookasii leensii golbaa keenya akka ta'u beekamaadha jechuudha. The third one is a ray of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation. Silas dubbanne irra jechuudha. Egaa xiyyiifaa optical centerii keessaan darbu osoo homaa hin dabiin yookiin immoo osoo homaa hin jallatiin keessa kutee kan darbu ta'a jechuudha. Kunoo ilaala. Yoo ilaaltan amma xiyyi kun kallattumaan dhufeet optical centerii keessa kutee darbee homaa hin jallanne kallattima dhufeerra daandii masaarra itti fufee jechuudha. Keezii leensii golbaatis yoo ilaaltan xiyyi kun hin dhufee osoo homaan dabiin center of optic keessa kuteet kallattumaan deemee darbaa jechuudha. Egaa kutaan irraa hamma ammaatti kan turedha jechuudha. Kutaan itti aanu itti fufa. Kanaaf isinis hamma ammaatti chaanaalii kana subscribe hin godhin jirtu taanaan maal eegdure subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessa baratamaa viidiyoowwan like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadha. Akkasumas anaan illee na jajjabeessa. Qabiyyee itti aanu immoo arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a isin jaaladha.